Humni bilisummaa Oromoo waboon zoonii lixa Oromiyaa aanaa mana sibuu fi anfilloo keessatti tarkaanfii laalessaa loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Waboon zoonii giddugala Oromiyaa miseensota haaraa eebbisee gara dirqama itti aanuutti bobbaasuun himame. Bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Hidhattoonni gareen Huutii dooniiwwan fe'umsaa boba'aa alaabaa Saawudii qabatanii turan lama haleeluu beeksise. Yaaddoon nageenyaa galaana diimaa keessatti hammaachaa jiraachuun isaa gabaafameera. Bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Koongoo keessatti vaayirasiin Iboolaa deebi'ee ka'uun miidhaa lubbuu geessiseen namoonni 1,000 ol ta'an du'aniiru jechuun gabaafamaa jira. Walitti bu'iinsi nageenyaa hojii to'annoo weerara vaayirasii kanaa gufachiisaa jiraachuunis gabaafame. Harri adoolessa 24/2026 akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduu guyyaa har'aaf jennee walitti qindeeffannee isiniif dhiyeessina. Hanga xumura oduu keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Abdiin saba Oromoo waboon zoonii lixa Oromiyaa godina lixa Wallaggaa aanaa mana sibuu ganda guyyoo xayyibaa jedhamu keessatti adoolessa 23/2026 tarkaanfii barsiisaa ta'e loltoota mootummaa PP irratti fudhateen du'a fi madoo ciccimaan adabuu hoogganni waboo zoonichaa himan. Akka odeeffannoon maddeen irraa qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabetti tarkaanfii kana keessatti loltoonni mootummaa hedduun du'uu fi madaa'uun isaanii mirkanaa'eera. Loltoonni lama immoo fayyaa isaaniitti harkaan qabamuun booji'amanii waboo bira jiraachuu isaanii hoogganni waboo zoonii lixa Oromiyaa ibsaniiru. Dabalataanis booji'amtoonni loltoonni mootummaa kunneen mirgi booji'amaa eegamee fi kunuunsi barbaachisu godhamuun barnoonni haaromsa sammuu kennamaafii jiraachuullee himameera. Haal kanaan gama meeshaalee waraanaan qawwee keemmin 4 hidhannoo guutuu waliin akkasumas ragaawwan yookiin dookimantiiwwan waraana mootummaa hedduun dugda isaanii irraa booji'amuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Bifuma wal fakkaatuun guyyaadhuma kana ganda haroo machaaraa keessatti haleellaa loltoota PP irratti taasifameen muraasni yoo du'an gariin isaanii immoo madaa'aniiru. Dabalataanis loltoonni PP namni 2 fayyaa isaaniitti qabamuun harka waboo jiraachuu isaanii qeerroon bilisummaa Oromoo eeruu argateen mirkaneessuu danda'eera. Gama meeshaalee waraanaan qawwee keemmin 3 hidhannoo guutuu waliin dugda loltoota mootummaa irraa hiikamee dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolaniiru. Injifannoon irree fi gaachanni saba Oromoo waboon argamsiise itti fufuun zoonuma kana godina qeellan Wallaggaa aanaa Anfilloo keessattis tarkaanfiin laalessaa ta'e loltoota impaayera Itoophiyaa irratti fudhatamuun isaa gabaafameera. Akka maddeen odeeffannoo ibsanitti tarkaanfiin kun magaalaa Ashii fi ganda Bushoollaa bakka addaa Tiibaa jedhamtu keessatti kan fudhatame yoo ta'u, tarkaanfii kanaan konkolaataan loltoota PP 2 guutumaa guutuutti gara daaraatti jijjiiramuu danda'aniiru. Haal kanaan loltoonni mootummaa 5 battalatti kan du'an yommuu ta'u, 17 immoo madoo ciccimaan rukutamuu isaanii hoogganni zoonii lixa Oromiyaa ibseera. Kanarraa ka'uunis warreen madaa'an yeroo ammaa gara hospitaala magaalaa Dambidoollootti yaalamaa jiraachuun isaaniis ifoomsanii jiru. Qondaalonni waboo zoonichaa akka jedhanitti hanga bilisummaan uummata Oromoo fi walabummaan Oromiyaa mirkanaa'utti tarkaanfiin humnoota mootummaa irratti fudhatamu cimee kan itti fufu ta'uu dubbatu. Naannolee lixa Wallaggaa, mana sibuuttii fi qeellan Wallaggaa Anfilloo keessatti jiraattonni humnoota mootummaan hiraarfamaa turanii fi jiran injifannoolee argaman kanneen gammachuun simatanii hanga qabsoon bilisummaa galma isaa gahutti waboo cinaa akka dhaabbatan waamicha isaanii dabarsaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa miseensota haaraa yeroo dheeraaf leenjii waraanaa fi siyaasaa fudhachaa turan eebbisuun gara hojii itti aanuutti bobbaasuu isaa beeksise. Akka ibsa hooggansa zoonichaa irraa bahetti sirni eebbichaa adoolessa 23/2026 mooraa leenjii waboo keessatti sirna bal'aa fi sagantaa qophaa'een gaggeeffame. Sirnicha irratti hooggantoonni zoonichaa, leenjistoonnii fi miseensonni waboo argamuun isaanii ibsameera. Odeeffannoon qopheessitoota sirnichaa irraa argame akka mul'isutti kaadhimamtoonni eebbifaman yeroo leenjii isaanii keessatti ogummaa waraanaa qofa osoo hin taane naamusa loltummaa, tarsiimoo hojii waraanaa, mala hooggansa dirree akkasumas hubannoo siyaasaa fi kaayyoo qabsoo irratti leenjii bal'aa fudhataniiru. Leenjiin kun miseensonni haaraan dirree hojii keessatti gahee isaanii gahumsaan bahuu akka danda'aniif qophaa'uu isaa leenjistoonni moorichaa ibsaniiru. Sirna eebbichaa irratti hooggantoonni zoonichaa ergaa dabarsaniin
cimina jaarmiyaa tokkoo kan murteessu maqaa qabaachuu qofaan osoo hin taane kaayyoo fi akeeka isaa hojii qabatamaa fi tarsiimoo itti fufiinsa qabuun hojii irra oolchuu isaatiin ta'uu irratti xiyyeeffatan. Akka isaan ibsanitti hojii dhaabaa haala walirraa hin cinneen gaggeessuun cimina ijaarsaa, tokkummaa miseensotaa fi kutannoo hooggansaa kan calaqqisiisu ta'uus himaniiru. Haasaawwan sirnicha irratti taasifaman keessatti miseensonni haaraan naamusa loltummaa eeguun amanamummaa fi itti gaafatamummaa olaanaadhaan hojii isaanii akka raawwatan jechuun dhaamsi guddaan darbeera. Akkasumas uummata waliin walitti dhufeenya gaarii uumanii hojii isaanii keessatti seera naamusaa eeguun akka socho'an waamichi dhiyaachuun isaa ibsameera. Leenjistoonni moorichaa gama isaanii irraa akka jedhanitti leenjiin yeroo dheeraa kun humna dirree keessatti hojii ga'umsaan raawwachuu danda'u ijaaruuf qophaa'e keessa isa tokko ta'uu ibsanii miseensonni eebbifaman beekumsa fi ogummaa yeroo leenjii keessatti argatan hojii isaanii keessatti akka mul'isan jechuun isaanii odeeffannoon maddeen irraa argame ni mul'isa. Sirni eebbichaa ergaa baga gammaddanii fi hojii fuulduraa irratti milkaa'ina hawwuun xumuramuun isaa kan ibsame yoo ta'u, mooraan leenjii waboo zoonii giddugala Oromiyaa gara fuulduraattis hojii ijaarsa humna waraanaa fi siyaasaa cimsuuf leenjiilee wal fakkaatan itti fufuun kennuuf karoorfachuu isaa hooggantoonni zoonichaa ibsaniiru. Hidhattoonni gareen Huutii dooniiwwan fe'umsa boba'aa alaabaa Saawudii qabatanii turan lama haleeluu beeksise. Yaaddoon nageenyaa galaana diimaa keessatti hammaachaa jiraachuun isaa gabaafameera. Hidhattoonni garee Huutii Yaman keessa socho'u kan Iraaniin deeggarsa argatu galaana diimaa keessatti dooniiwwan fe'umsa boba'aa alaabaa Saawudii qaban lama irratti miisaayilaa fi dirooniin haleellaa raawwachuu isaa beeksise. Haleellaan kun daandii bishaanii addunyaa keessatti murteessaa kan ta'e galaana diimaa fi ce'umsa Bab el Mandab irratti yaaddoo nageenyaa daran hammeesseera. Dubbii himaan waraana Huutii Yaayyaa Saaree akka beeksisetti gareen isaanii dooniiwwan fe'umsa boba'aa Eelsiiliyaa fi Leeyilaa jedhaman irratti miisaayilaa ammayyaa fi diroonota fayyadamuun haleellaa raawwachuu himaniiru. Akka ibsa isaanii keessatti eeranitti dooniiwwan kunneen akeekkachiisa gareen isaanii dooniiwwan hidhata Saawudii qaban irratti dabarsee ture cabsaniiru. Akka gabaasa Aljeeziiraatti qondaalonni mootummaa Saawudii fi maddoonni nageenyaa daandii bishaanii yeroo ibsan dooniin Ensiliyaa bishaanota Saawudii keessatti Alshuqaaq irraa gara kibba lixaatti maayilii galaanaa 70 irratti rukutamteerti. Haleellaa sana hordofuun kutaa fuulduraa doonichaatti ibiddi qabachuun isaa ibsameera. Doonichi ergaa gargaarsaa dabarseera jechuun kan himame yoo ta'u, miidhaan lubbuu namootaa irra gahe hanga ammaatti hin gabaafamne. Gareen Huutii doonii Leeyilaa jedhamus haleeluu isaa beeksiseera. Haa ta'u malee haleellaan doonii kana irra gahe jedhu kun hanga ammaatti qaama walabaatiin mootummaa irraa alatti hin mirkanoofne. Haleellawwan kunneen yeroo nageenyi sochii dooniiwwan galaana diimaa keessa deddeebi'an irratti yaaddoon dabalaa jiru keessatti raawwataman. Akka gabaasa Rooyitersitti dooniiwwan fe'umsa boba'aa 5 ce'umsa Bab el Mandab keessa darbuuf karoorfatan sodaa nageenyatiin kallattii isaanii jijjiirrataniiru. Akkasumas dooniiwwan fe'umsa boba'aa Saawudii gara Chaayinaa fi Indiyaatti imalan keessaa 3 kibxata darbe imala isaanii addaan kutuun gara buufata duraanii deebi'aniiru. Haleellawwan kunneen yaaddoo nageenyaa galaana diimaa fi ce'umsa Bab el Mandab irratti jiru caalaatti cimsanii jiru. Daandiin bishaanii kun geejjiba boba'aa fi daldala addunyaatiif iddoo murteessaa waan ta'eef rakkoon tasgabbii isa irratti mudatu kamiyyuu gabaa idil addunyaa irratti dhiibbaa geessisuu danda'a. Haalli kun walitti bu'iinsa mootummaa Ameerikaa, Iraanii fi gareewwan hidhattootaa naannichaa waliin walqabatee jiru caalaatti walxaxaa taasiseera. Yaaddoon nageenyaa kun gabaa boba'aa addunyaa irrattis dhiibbaa uumaa kan jiru yoo ta'u, gatiin boba'aa guyyoota muraasa darban keessatti ol ka'uun gabaasonni tokko tokko akka agarsiisanittis gatiin boba'aa barmeela tokko doolaara Ameerikaa 96 gaheera. Koongoo keessatti vaayirasii Iboolaan deebi'ee ka'uun miidhaa lubbuu geessiseen namoonni 1,000 ol ta'an du'aniiru jechuun gabaafamaa jira. Walitti bu'iinsi nageenyaa hojii to'annoo weerara vaayirasii kanaa gufachiisaa jiraachuunis himame. Weerarri vaayirasii Iboolaa Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti namoota 1,000 ol galaafachuun mootummaa fi ogeessota fayyaa yaaddoo guddaa keessa galcheera. Walitti bu'iinsi hidhattootaa, hanqinni dhiyeessii bu'uuraa fi miidhaan bu'uuraalee fayyaa irra gahaa jiru hojii weerara vaayirasii kanaa to'achuuf taasifamuu irratti dhiibbaa cimaa uumee argama.
Akka dhaabbanni fayyaa hawaasaa Koongoo ibsetti hanga roobii darbeetti namoonni vaayirasii Iboolaan qabaman 2536 gahaniiru. Isaan keessaa namoonni 1033 lubbuun isaanii darbeera. Weerarri kun yeroo 17ffaaf Koongoo keessatti kan mudate yoo ta'u, mootummaan biyyattii caamsaa walakkaatti ifatti beeksiseera. Haa ta'u malee ogeessonni fayyaa vaayirasichi torbanoota muraasa sana dura irraa eegalee hawaasa keessatti tamsa'aa ture jechuun amanu. Vaayirasichi gosa Bundiboogiyoo jedhamu irraa kan dhufe yoo ta'u, namoota dhibee kanaan qabaman keessa harka 40 ol ajjeesuu akka danda'u ogeessonni ibsaniiru. Gosa dhibee kanaaf immoo talaalliin hojii irra jiru hin argamne. Akkasumas qorichi guutummaatti mirkanaa'e hanga ammaatti hin jiru. Naannolee dhiha Koongoo keessatti bakka gareewwan hidhattootaa hedduun socho'anitti hojjettoonni fayyaa hojii isaanii haala nageenya ulfaataa keessatti gaggeessaa kan jiran yommuu ta'u, hanqinni qorichaa fi meeshaalee yaalaa akkasumas haleellaan manneen yaalaa irratti raawwatamaa jiru hojii ittisa weeraraa daran ulfeesseera. Rakkoon kun hawaasa keessatti sodaa fi shakkii dabaluun hojii ittisaa yoo gufachiisu, maatiin namoota du'anii tokko tokko sirna awwaalchaa eegumsa fayyaa hordofuun raawwatamu mormaa jiru. Namoonni muraasni immoo weerarri kun dhugaa miti jechuun amanu. Iboolaan dhangala'aa qaamaa namoota dhibee kanaan qabamanii lubbuun jiranis ta'ee kan du'an waliin tuttuqqaa kallattiin taasifamuun daddarba. Mallattoolee isaa keessaa ho'a qaamaa cimaa, dadhabbii, hooqqisa garaa kaasaa fi yeroo hamaatti dhiiguun keessaa fi alaa ni argamu. Akka ogeessonni ibsanitti gosa Bundiboogiyoo kanaaf talaalliin yookiin qorichi guutummaatti mirkanaa'ee kan hin jirre yoo ta'u, talaallii fi qorichoonni yaalii keessa jiran muraasni qoratamaa kan jiranii fi bu'aan isaanii hanga ammaatti guutummaatti hin mirkanoofne. Gabaasa mootummaa haaraa keessattis namoonni haaraan 63 vaayirasichaan qabamuu fi namoonni 34 immoo dabalataan du'uun isaanii ibsameera. Weerarri kun gara Ugaandaattis ce'ee ture. Haa ta'u malee waxabajjii 22 irraa eegalee Ugaandaa keessatti namni haaraan Iboolaan qabame hin galmoofne. Dhukkubsataan mootummaa biyyattii Iboolaan qabamee ture inni dhumaa adoolessa 16 hospitaalaa ba'uun isaa mootummaa biyyattiin beeksifameera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, oduun har'aaf qabnu kanumaa. Waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatoomaa jechaa hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.